guutuu innaa ga'u namichi maaltu ta'uuf jira jedhe kakuu waggaa 25 eeguun ilaala. Namoonni tokko tokko waggaa tokko eegdanii dadhabu. Namoonni tokko tokko ji'a ja'a Orraasiyaa weelee Behenemesiyaa ji'a ja'a eegdanii dadhabu. Abrahaamiin garuu Waaqayyo akka jedhe hin dhufeef gaa boqonnaa 15 irratti hin dhufeef maal qabate isa dubbate qabate. Maal qabate isa jedheen qabate. Maal qabate oh haleluuyaa sinii dhufa galgala sinii dhufa Waaqayyo. Amen. Dhugaa Waaqayyo san tajaajilu Waaqayyo sinii dhufa. Amen. Lafaa sin kaasuudha. Amen. Dhimma keessanitti furmaata gochuudha. Amen. Isa sinitti cufame banuudha. Kiyyoo sin qabe sinirraa hiikuudha. Eebba keessan awwaalame baasuudhaaf sinii dhufa. Abrahaam jedhe. Nan ture yoo ta'e iyyuu nafni amma sii dhufeera jedheen Abrahaam. Eessa mul'ata keessa dhufe. Abrahaam jedhe sodaati. Ani gaachana kee gatiin kee na biratti guddaadha. Abrahaam akkas jedhe namni na dhaaluuf jiru bar hormadha. Hormatu na dhaaluuf jira. Amen. Namni na argaa jiru nama Damaasqoo nama hormaatu na dhaaluuf jira. Kan hin guddifadhe kanatu na dhaaluudhaaf jira. Kanaafuu hin sodaatiin kee maa inni Waaqayyo na noo jedhee Waaqayyo anamma dhufeera. Kan si dhaalu isa jilba kee keessaa ba'u. Amen. 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 Kan si dhaalu eessa jilba kee keessa jira. Dhagaa warri galgala kana sagalee kana dhageessan eebba waggaa dheeraa kakatteetu isaatti kadhachaa ture. Kakuu waggaa dheeraa, eebba waggaa dheeraa, mul'ata waggaa dheeraa, abjuu waggaa dheeraa walitti ida'ee Waaqayyo galgala kana harka keessan galcha. Haleluuyaa. Amen. Amen. Gooftaa Yesuus. Haleluuyaa. Abrahaam Waaqayyo akka jedhe hin sodaati. Nan dhufa jedhee hafeen beeku. Amen. Sin qaqqaba jedhee hafeen beeku akkamitti manaa si baasee moo jedhee Waaqayyo. Maatii kee keessaa si baasee fira kee keessaa si baasee hin sodaati. Ani gaachana keeti gatiin kee na biratti guddaadha. Amen. Akka cirracha akka urjiin si baay'isa. Oh haleluuyaa. Amen. Abrahaamis Waaqayyotti hin amane Waaqayyo akkuma dubbate isaaf godhe. Amen. Amen. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Amen. Amen. Maqaan Kiristoos Iyyasuus haa eebbifamu. Amen. 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 Kanaaf wangeelli Yohaannis boqonnaa 2 kanarratti cidhi kun qophaa'ee otoo jiru. Cidha kanarratti Maariyaamaatii Yesuus jarri kun daadhii wayinii fixaniiru. Kanaaf jalaa dhumeera jennaan haadha hojii koo keessa hin galiini. Amma waa gochuudhaaf yeroon koo hin geenye. Yeroon ga'u garuu akkas godhe Yesuus. Yeroo isaati. Yeroo eenyutti? Yeroo Waaqayyooti. Dhimmi keessan kan hiikkatu warra yeroo Waaqayyooti. Rakkinni keessan kan hiikkatu yeroo Waaqayyooti. Inni isinitti dhiphattan furmaata kan argatu yeroo Waaqayyooti. Yeroo Waaqayyo yoomi? Amen. Amen. Dubbii isaa dubbate boolla du'aa keessaa isaan baaseera. Ooraalaa zimbaa sokotoo jooltoo sotorro holohosiya. Amen. Weelee Behenemesiyaa. Afurri Waaqayyo galgala kana dhaggeeffadhaa. Harki Waaqayyo dhimma keessan keessa gala. Waan isinitti dhiphattan harki Waaqayyo galgala kana isinii fura. Haleluuyaa. Amen. Amen. Ela dhaggeeffadhaa. Yeroon isaa geenyaan Yesuus warra keessummeessaa turan sanaan koottaa jedhe. Kan nama dhibu gaanii duwwaa leetira 80 hanga 120 kan ga'u gaanii duwwaa ollaadhaa guuraa walitti jedhe. Duwwaa yeroo Waaqayyootti tokkoffaa irratti duwwaatu guuta. Yeroo Waaqayyootti duwwaatu guuta. Yeroo Waaqayyootti waan hin jirre ta'a. Yeroo Waaqayyootti waan yaannetu si raawwata. Yeroo Waaqayyootti waan danda'ametu danda'ama. Namoonni dhimmi kun danda'amu jettan galgala kana danda'ameera. Dhimmi keessa Yesuus seeneera. Haleluuyaa. Amen. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Amen. Ameen. Ameen. Amen. Otuma lallabu afurri Waaqayyoo gara biraa. Aastu kan jedhu afurri Waaqayyo waan hin danda'amnetti si darba galgala kana. Raalaasiyaa. Weelee Behenemes. Amen. Ora kata jita seterre Behenemesiyaa. Amen. After waan hin danda'amne tan sii galla jedha Waaqayyo galgala kana. Amen. Hin danda'u waan jette ittan sii lixa jedha Waaqayyo galgala kana.
Amen. Yesus gooftaa. Amen. Asu in danda'amu kana waaqayyo danda'a malee anaaf dadhabameera waan ati jettuun arga buletti. Maarii heenenesiya. Dhagaye waan waaqayyo sitti dubbatu in danda'amu dhimmi kun jette waan sitti ulfaate waaqayyo dhimma kana danda'a waaqayyo hin eega jette wanta waaqayyotti dabarsitee waaqayyo irraa deebii eega jettuun arga dhimmicha hin danda'a asii gala jedhee waaqayyo. Dhimma ati mataatti dhukkubsachaa jirtu, dhimma bitaatti si galaa jirtu, dhimma mataan kee itti naanna'aa jiru, dhimma mataan kee itti dhukkubsachaa jiru, dhimma malan godha kana yaa waaqayyo si qofa danda'a jettee rakkinaaf dhibna guddaa sammuu kee irra jiran arga. Afurri waaqayyo galgala kana dhimma hin danda'amu jettee asii gala naan jedha afurri waaqayyo. Obboleetti koo waan ati irratti dhabduun arga. Hallelujah. Waan dhiphachuu guddinaa irribaatitti dhabduun arga. Waan ati irratti dhabduun arga. Waan sammuun kee baay'ee itti dhiphachaa jiruun arga. Waan baay'ee keessi kee itti dhiphachaa jiru. Waan baay'ee keessi kee itti rakkachaa jiru. Maalan godha jettee kanatti rakkachaa jirtu nan arga. Maallaa wayya jettee kanatti rakkachaa jirtu jira. Dhugaa waaqayyooti sammuu kee irratti wanta guddaa ta'e dhiphina guddaa ta'e sammuu kee irratti wanta ati eegaa jirtu. Afurri waaqayyo akkas naan jedha galgala kana isa jabaadha jettee kan darba naan jedha waaqayyo. Afurri waaqayyo galgala kana isa si yaadde isa si dhiphise isa si tolche isa humna si caala galgala kana humna kootti darba naan jedha waaqayyo. Rele behenemeya wila bahase afurri waaqayyo galgala kana akkas naan jedhaastu ittan si gala ittan si ani waaqayyo isa si bochise isa si dhiphise ani waaqayyo waan imacaa galgala kana dhimma kee keessa si lixeera naan jedha waaqayyo. Amen, amen, amen. Obboleetti koo kan biraa afurri waaqayyo maallatti maa isa mataa si naannessu immoo waaqayyo sirraan kaasa naan jedhe. Amen, amen, amen. Akka nama machaa'e isa si godhu sirraan kaasa naan jedha afurri waaqayyo. Obboleetti afurri waaqayyo akkas naan jedhe hin dhiphatti. Nagaan qabdu naan jedha afurri waaqayyo hin dhiphatti dhiphina guddaa qabdi naan jedha afurri waaqayyo. Hallelujah. Asku ila dhaggeeffadhu na ilaali. Nama yeroo tokko tokko mataan naanna'u mataa dhukkubbiin nama rakkatuun arga. Rebele behenemesiya. Maal jettanii dhaga'ama? Nama mataan naanna'u yookiin immoo nama mataa dhukkubbiin turee rakkatuun arga obboleetti. Eeyyeen dhugaadha. Maal si ta'a? Obboleetti koodha namni akkasii yeroo tokko maramtii bakka argitetti kan qabdu. Lafati ittiin mara itti dukkanaa'a. Sirriidha. Isheen naatti Mataa dhukkubbii ulfaataadhaan rakkatu. Akkuma marammartuu qabudha. Kuftii bakkuma argitetti kuftee naatti ka'e ibidda isaa sababa ilaalaas waan kan maal taane achi naatti ka'e kuftii bakka safuudhuma ittiin zooramanii lafti cilleen ittiin jedhama. Yesus gooftaadha. Ameen. Wanti kun immoo kan nama dhibu keessa bakka hin danda'amu jettanii dhiistanii kan qabate umurii sadarkaa haalli waan bara irratti lakkaa'edha wanti kun obboleetti. Waantotni xiqqoo ishee waddaa'udha. Mootii godhamu jaalala waaqayyooti. Mee sagalee warra kan mi'uutii godhadhaa waaqayyo sana eebbisu nan kadhadhaa namoonni ajajamanii mi'uutii gochaa jiran jiru. Wanti kun wanta bara irratti lakkaa'edha. Afurri waaqayyo garuu akkas naan jedhe galgala kana nanii kanaan jedhe. Ameen. Ameen. Iddoon taanetti duute
akka hin argamne nan godha ani nan gala dhimma ishii keessa naan jedha Hafuurri Waaqayyo. Ameen. 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 Obboleetti koo obboleettiin kuni dhukkuba kanaan qofa miti abdii kutattee jirti yeroo ammaa. Dhugaadha abdii kutattee jirti. Malli jireenya hundumtuu jalaa badee kan kanaan booda carraan koo deebi'ee carraa nama ta'uu hin qabu. Kanaan booda kan koo du'a qofa jettee carraa kutattee yookiin immoo abdii isa dhumaa kuttee jirti obboleettiin. Dhugaadha nama Waaqayyo. Kan nama dhibu dhaggeeffadhu. Obboleettiin kun foonitti qofa miti hafuurattuu abdii kutteetti bakka jireenya hafuurattuu abdii kutteetti. Wanti hundumtuu bitaatti galee kanarra maa inni jireenyi jetteetu abdii kutatee jirti. Dhugaan obboleettiin kun mana qorichaa deemtee yeroo tokko qoricha bitachuuf turteetti haaluma jireenya jeequmsarraa kan ka'e yeroo tokko ala buutee waggaa fi ji'a ja'a fixeera hin deebinee fi viizaan ishee kun eeggadda deebi'e jechuu dhageenye. Isarratti illee abdii baay'ee kutattee baqqaan maafan qoramaa maafan akkas ta'a. Garuu Waaqayyo immoo ishee hojjeta. Amma garuu Hafuurri Waaqayyo obboleettii koo akkas naan jedha. Amma garuu Waaqayyo akkas naan jedhe carraa ishii hidhame hiikeera naan jedhe Waaqayyo. Ameen. Ameen ameen ameen. Ameen. Maalan arga beektaa dhimma ishii hiitee kan jirtu obboleetti horma kan gooftaa hin beekne obboleetti horma baay'ee ishii jaalattuun arga. Dhaggeeffadhu. Obboleetti horma gooftaa hin beekne baay'ee kan ishii jaalattu jirti. Kan baay'ee ishii jaalattu. Baay'ee kan walitti dhiyaatan baay'ee kan jaalattu baay'ee nama garaati kan jettu obboleetti hormi gooftaa hin beekne kan itti dhiyaattu jirti. Rabahasia wele vehenne Yesus gooftaadha. Ameen. Dhimmi ishii hafuurri dhimma ishii hidhee jiru kun hafuurri dhimma ishii qabee jiru kun galgala kana hafuurri Waaqayyo irraa dha'e. Ameen. Oh Yesus yaada. Sammuun ishii ammaasee nagaa ta'eera. Ameen. Ameen. Akkas naan jedha hafuurri Waaqayyo inni kan bira. Wanta qomoo lakkaa'e dhimma keessan qabu kana galgala kana hafuurri Waaqayyo rukuteera naan jedha. Ameen. 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 Yesus. Dhimma namoota baay'ee kan qabe astu wanta qomoodhaan deeme eebba namoota baay'ee qabe nan arga. Eebba maatii keessanii, eebba qomoo keessanii namoota baay'een akka waliin jaallanne, namoonni baay'een akka nagaan qaban, namoonni baay'een akka fayyaan qaban, namoonni baay'een wanti hundumtuu akka isaan harka harca'u wanti godhu wanta dur waaqeffatamaa ture ammallee naannoo keessan irratti wanta waaqeffatame eebba namoota baay'ee qabe nan arga. Hafuurri Waaqayyo galgala kanatti galeera naan jedhe Oraalaa baasiya. Ulee dheekkamsaa kootiin itti dhaqeera naan jedhe Waaqayyo. Ameen. Ifadha maatii keessan, qomoo keessan, naannoo keessan wanta qabee jiru arga obboleettii koo waan hidhee jiru waan kontirool godhee harka isaa jala galfate ana jabaa jedhee waan eeba akka wal'aansoo meeqani kan keessaa baate dhaggeeffadhu riila bahaasiya. Wilebe henemes Yesus gooftaadha. Ameen. Gartokkee qomoo keetii maalan arga beekta dukkana keessatti bitamanii to'atamanii kan jiran hin arga obboleettii naan. Maraasiyaa riilebe henemesiyaa. Waan isaan bitee jiru arga. Waan to'annoo isaa jala isaan galchee jiru arga. Hafuurri Waaqayyoo garuu galgala kana dhimma maatii keessa hiikee naan jedhe. Ameen. Yesus. Hallelujah. Ameen ameen ameen. 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 Hin bochu hin gadditu dhimma maatii keetiif sodaaf yaaddoo ati qabdu Waaqayyo galgala kanatti sii darbeera. Ameen. Ameen. Yes. Hallelujah. Ameen. Itti sii darbeera Waaqayyo. Ameen. Itti sii darbeera Waaqayyo. Ameen. 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 Harka Waaqayyo bira sii ga'eera. Ameen. Ameen. Ameen ameen ameen. 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 Inni irriba si dhorkummoo galgala kanaa kaasee rukutameera. Ameen. Ameen.
Elevenemes. Rukutameera galgala kanaa kaase. Rukutameera galgala kanaa kaase. Inni si dhiphisu sirraa ka'eera. Harka kee mirga mataa kee irra godhadhume. Maazomborroo sekete jeltaa seterrevehenemes. Ol jedhiituma harka mataa kee irra godhadhu. Maarilevenemesiyaa. Rekete jeltaa seterrevehenemes. Orala baba siyarolohos. Tokko, lama, sadi. Deemi sammuu ishee gadhiisi. Deemi. Deemi maqaa Yesuus. Deemi. Deemi. Deemi eebba isheef sammuu ishee gadhiisi. Deemi. 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 Deemi si ajajeera. Deemi. Deemi maqaa Yesuus. Deemi maqaa Yesuus. Deemi maqaa Yesuus. Deemi maqaa Yesuus. Deemi. Deemi. Deemi kofirra maqaa Yesuus Kiristoos hin gadhiisi deemi. Gadhiisi deemi sammuu ishee. Gadhiisi. Gadhiisi. Eebba ishee qabeera. Nagaa ishee qabeera. Mul'ata ishee qabeera. Abjuu ishee qabeera. Eebbi isheen harka jira kan jettu gadhiisi. Gadhiisi. Humna dhiiga olichaan si ajajeera. Gadhiisi. Gadhiisi sammuu ishee. Gadhiisi sammuu ishee. Gadhiisi sammuu ishee. Gadhiisi maqaa Yesuus. Gadhiisi. Gadhiisi sammuu ishee. Gadhiisi sammuu ishee. Si ajajeera maqaa Yesuus Kiristoos hin gadhiisi. Gadhiisi. Hin gadhiistee deemta amma maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreeti. Gadhiisi. Urgufe amma qaama ishee hundumaarra ibiddi si aanyaa wallaalchisi urgufe amma. Urgufe wallaalchisiiti sammuu ishee. Urgufe wallaalchisiiti sammuu ishee. Urgufe. Urgufe maqaa Yesuus. 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 Gadhiisi eebbash. Gadhiisi eebbash. Gadhiisi eebbash. Urgufe maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreeti. Urgufi si ajajeera maqaa Yesuus Kiristoos. Urgufi hin gadhiisi. Mar'imaa ishee, sammuu ishee, jireenya ishee, nagaa ishee, eebba ishee gadhiisi. Deemi. 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 Si ajajeera urgufi maqaama ishee hundumaa. Deemi. Nyaattu eebbash. Nyaattu eebbash. Nyaattu eebbash. Nyaattu eebbash maqaa Yesuus. Nyaattu eebbash. Nyaattu eebbash gadhiisi. Gadhiisi eebbash nyaattu. Gadhiisi nagaa ishee nyaattu. Humna dhiiga olichaa. Humna dhiiga olichaa gadhiisi. 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 Gadhiisi maqaa Yesuus. Karaa ishee dura. Eebba ishee dura. Nagaa ishee dura. Humna dhiiga olichaa. Hallelujah. Hallelujah. Nagaan koo deebi'eera. Dubbat nagaan koo deebi'eera. Waaqayyo na hiikeera jedhe. Har'aa kaasee jedhe. Har'aa kaasee jedhe. Waaqayyo jedhe. Waaqayyo jireenya koo hiikeera. Oranaasiyaa. Bakka inni dhaggeeffachuu haastu Waaqayyo maatii keetiif harka isaa diriirseera. Wanta isaanii tolfaate harki Waaqayyo gargaaruuf dhaqa. Obboleettii kee waggaa dheeraa rakkatte kana harki Waaqayyo hiikeera.
Amen. Oh, Jesus. Ameen, ameen, ameen. Amen. Amen. Dhugaa Waaqayyo gabamsaan deebitee dhufta. Afurri Waaqayyo buletti kee waggaa dheeraa rakkattu kanarraa ba'aa kaase. Amen. 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 Amma haleluuyaa. Amen. Afurri Waaqayyo buletti kee irraa ba'aa kana fuudheera naan jedhe. Siifis nagaan ta'eera. Siifis nagaan ta'eera. Siinis Waaqayyo akkamitti gargaare tokko dhiphina sammuu kee irraa kaaseera. Inni kan biraa akkati hartu seexanni waan baay'eedhaan godha har'aa kaasee Waaqayyo sirraa kaaseera naan jedheera. Waan baay'ee si harkatti diigeetu seexanni si aarsaa jira. Waaqayyo galgala kana kaasee harka diigira karoora seexanaa naan jedhe. Ameen, ameen, ameen. Dhugaa Waaqayyooti fuula isaan jira. Wanta si harkaa diigame hin arga obboleetti. Waan si harkaa diigame dhiphattu hin arga. Mee iddoo sagaleen jiru godha namoota Waaqayyo seenaa eebbisu. Tole kooti warri naagareetti dubbatan miti. Afurri Waaqayyo ani falmeen gidduudhuma isaaniitiin burqaasii baasa jedhe afurri Waaqayyo. Amen. Amen. Haleluuyaa. Amen. Nama nana waanuma ati waa'ee Waaqayyooti wantoota baay'ee ittiin hirmaadhu jettutti nama hamma siin jedhanii beeku. Waaqayyo waan maccaa garuu isaanuma duratti waan haaraan sii godha jedheera. Amen. Haleluuyaa. Jireenya keetti waan bal'aan sii bana jedhe Waaqayyo. Amen. Kakadhee akkuma wanta haaraatti si galche ammas Waaqayyo waan bal'aan sii bana jedheera. Amen. Namoota biraafuu daandii eebbaa taata. Amen. Ashee namoota biraafuu daandii eebbaa taata. Amen. Amen. Afurri Waaqayyo galgala kana waan haaraa godha. Amen. Otuman si kadhadhu ashee nama kaleen karaa tokko ture dhukkubu immoo Waaqayyo galgala kana nama gargaaru qaba. Haleluuyaa. Amen. Amen. Haleluuyaa. Amen. Amen. Nama kaleen karaa tokko ture dhukkubu afurri Waaqayyo nama galgala kana gargaaru qaba. Amen. Ameen, ameen. Amen. Afurri Waaqayyo nama gargaaru qaba. Amen. Galanni isaaf ta'u. Nan gargaara jedheera afurri Waaqayyo galgala kana. Amen. Isa bitaas si gale, isa sitti ulfate afurri Waaqayyo galgala kanatti sii darbeera. Amen. Haleluuyaa. Amen. Eebba namoota baay'eedhaa ta'u Waaqayyo galgala kana sii baneera. Jesus. Amen. Amma Waaqayyo galgala kanaa kaasee akka ati geggeessitu godha. Amen. Haleluuyaa. Amen.
Macaafni qulqulluun innaa dubbatu isin mataa taatuudha. Isin mataa taatuudha. Amen. Amen. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Oh, Yesus. Kanaaf galgala kana Waaqayyo dhimma kee xumureera. Sinaa eebbisu warri jalaan immoo nagalchi jechartan isa dhugaati isin yaalaan jira garuu gaafa na jejjini furkiitu galchuu dida malee sin galchuu nan barbaada. Waaqayyo sinaa eebbisu alluma ni gaatu ameen jedhaa fudhadhaa malee neetworkii galchuu dide waansa. Tarii neetworkii keessan ta'uu danda'a yaada. Hallelujah. Kanaaf akkuma Yesus Kristos gaanii duwwaatti bishaan guutaa hidhee gaafa buusisu daadhii ajaa'ibaa ta'e. Kanaaf Waaqayyo waan himachaa galgala kana dhimma keessan hin bareecha. Amen. Hallelujah. Amen. Kanaaf ashee jireenya keef maatii kee haala jiru hundumaatti Waaqayyo dinqii sii hojjeta. Amen. Hallelujah. Amen. Dhimma kee Waaqayyo xumureera galgala kana. Raalaasiyaa weelebee enemees. Amen. Amen. Yesus gooftaadha. Oh, Yesus. Maatiin bira jiran jiru caali. Hallelujah. Raalaasiyaa. Ashee maatii qabdaa miti? Yeah. Si bira jiru. Hello. Ashee maalan arga beektaa nama turee seexanni dhukkubatti darbatuun argaa. Yesus gooftaadhaan dhaga'ama. Sagaleen addaan ciccita. Nama seexanni turee neetworkiidha. Nama seexanni turee dhukkubatti darbatuun arga nama Waaqayyo. Waaqayyo addaan ciccita. Levenemes ilazo sosorro hosia. Revelevenemesia. Hallelujah. Amen. Amen. Hafuurri Waaqayyo galgala kana fayyinaan gara keessan dhufeera. Amma lallaba xumureetanii tole kadhannaatti deebinaan si eebbisu. Kanaafi oddoo kanatti wangeela Yohaannis boqonnaa 2 kanarratti Yesus Kristos gaafa dhufu akkas jedhe. Waanuma dhaqanii bishaan duwwaa dhaqaa buusaa kennadhee isa dura qalami'aaye. Kanaaf gaafa Yesus Kristos dhimma keenya keessa galu dhimmi keenya hin mi'a, dhimmi keenya toora qabata, dhimmi keenya adda ta'a. Galanni gooftaa keenya Yesus Kristos haa ta'u. Kanaaf Yesus Kristos yeroo kamiyyuu in ture yoo jetta hin hafee miti. Turuu Waaqayyo afuun, turuu Waaqayyo dhiisuu miti, turuu Waaqayyo dhimma keessan akka lafarra harkifatu gochuu miti. Kanaaf Waaqayyo yeroo isaatti dhufaa, Waaqayyo sa'aatii isaatti dhufa. Amma garuu
yeroo Waaqayyo gara keessan yeroo Waaqayyo isatti rakkatan keessaa isin baasu yerootti Waaqayyo dhimma keessan toora qabsiisu galanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Kanaafuu yeroo fudhachuu danda'a, yeroo lakkaa'uu danda'a, yeroo Waaqayyo gara keessan dhufuu barbaadu isin Waaqayyoon eeguu obsaan fuula isaa barbaaduun gaarii. Galgala kana garuu Waaqayyo haala keessa hundumaa dinqii godhee isin gargaaruudhaaf dhufeera. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Kanaaf yeroo walitti qabu Waaqayyoon hinaf tasuma dhimma isinitti dubbate tasuma dhimma isin jedhee hinaf Waaqayyo akkuma dubbate Saaraa iyyaadate akkuma jedhes ishiidhaaf godhe waan jedhuuf